Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan argamnu godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraa magaalaa Qumbaabee keessatti jechuudha. Bakki nuti argamnu bakki ijaarsa gamoo mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Cooraa. Aanaan Cooraa akka kanatti haala bareedaadhaan gamoo biiroosaa bakka commercial area jechuudha. Bakka magaalaa keessatti madda galii bareedaa ta'u haala kanaan qopheessee sadarkaa ijaarsaa yeroo dhiyoo gidduutti haala kanaan kan qopheessaa jirudha jechuudha. Nus osoo karaa deemnu itti gorree gamoon kun ijaarsi kun maal fakkaata kan jedhu daawwannee bukkee kootti kan argaman Sheekh Awwal imaama masjiida magaalaa Cooraa, masjiida Salaam, masjiida guddaa akkasuma hoogganaa itti aanaa walitti qabaa mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraa magaalaa Cooraa kana keessatti sochii babbareedaa godhanii jijjiirama magaalaa kana keessatti nama haala bareedaadhaan fidee jiru yeroo ammaa kana ijaarsa kana eegalanii jiru. Mee Sheekh Awwal mannumti maree godinaalee yeroo ammaa kanatti gamoo jaraa ijaaranii baasanii waan reedii godhan hundi yoo tokko tokko keessaa ijaaran illee hundi waliin hin geenye. Aanaan Cooraa garuu ciminni kun sadarkaa kanatti akkanatti gamoo mataasaa eegaluun kun maalirraa dhufee maalirraa niyyattaniitti seentan kan jedhume daqiiquma lama Sheekh Awwal irraa fudhannee inshaallah yeroo biraa haala bareedaadhaan walitti deebina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma obboleessi keenya Ustaaz Amaan Shamsuu jedhe bakki kuni bakka biiroo mana marii dhimmoota Islaamummaa aanaa Cooraati. Bakki kuni inshaallah yoo Rabbi jedhe madda galii hawaasa muslimaa dhaabbilee hawaasa muslimaa aanaa kanaa ta'a jennee kan karoorfannee ol kaanedha. Wanti nu kanatti ol kaaneef dhaabbileen hawaasa muslimaa madrasaan manni quraanaa halaqaan ilmii wannoonni adda addaa kun gandoota bakka adda addaatti yeroo jammaru waggaa 3-4 gaafa lakkoofsisu hin dhaabata. Maaliif kun gaafa jennee qorannu rakkoonsaa ikoonoomii ta'uudhaayi yookaan immoo waan ittiin socho'u dhabuurraayi. Kanaaf nutis kana bu'uura godhannee fuulduratti mana quraanaa, madrasaa, mana barumsaa akaadaamii adda addaa banuuf madda galii asirraa argamnu dhaabbilee hawaasa muslimaa gara gadii jiran jabeessinee barnoota irratti fokas goonee hojjechuudhaaf jecha baajata nu barbaada waan ta'eef dura madda galii uumuutu dursa waa hunda dura. Madrasaadhaafis, masjiidaafis, waa hundaafis madda galii dhaabbanni kun dhaabbileen muslimaa qaban jiran hundiyyuu madda galii mataasaa danda'e yoo qabaate hin kufu waan ta'eef jennee kanatti gallee jirra jechuudha. Amma kan nu qabannee jiru gamoon kun gaafa ijaaramee bahe manni quraanaa, madrasaan, manni barumsaa akaadaamii adda addaa yoo Rabbi jedhe gandootii qabnu keessatti amma danda'ameen hawaasa keenya of gargaarsifannee itti deemnaa. Akka manni barumsaa wannoonni adda addaa manni quraanaas itti fufiinsa gaariidhaan yeroo tokko jalqabee yeroo tokko baduu osoo hin taane haala gaariidhaan itti fufu gochuudhaaf madda galii nu barbaadannee kanatti kaanee jirra. Kanaafis immoo hawaasni muslimaa aanaa keenya karoora kana gaafa qabannee itti kaanu hamma humna isaatiin eegalchiisee jira jechuudha. Hamma humna isaatiin hojii kana eegalee jira. Hojiin eegalame kun immoo hin jalqabne malee ammallee ganaadha. Kanaaf hawaasni muslimaa dhaabbanni kun dhaabbilee aanaa kana keessa jiran kan akka mana quraanaa, kan akka madrasaa, kan akka mana barumsaa hundaa'uu deemu naa deeggara jedhee hawaasni muslimaa of hubatee ammas taanaan boris taanaan yeroo kamiinuu dhaabbata isaa kana gadhaabuudhaaf madda galii kana akka argatuuf ijaarsa isaa ammaa kana irratti jabaachuu qaba. Karoorri keenya bal'aadha. Kaanaa kanatti ulamaa hedduu qobsiisaa jirra. Mana quraanaa banaa jirra. Mana barumsaa adda addaa hundeessaa jirra. Akka muslimaatti kun immoo yoo muslimtoonni aanaa keenya keessa jiranu muslimni biyya keessaa biyya alaa wal duukaa jabaate malee wal bira dhaabbate malee galma ga'uu hin danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanutti akkuma obboleessa keenya Ustaaz Amaan Shamsuutiif obboleessa keenya Faayiz miidiyaa kana qabee kan deemaa jiru tola ooltummaa jaraatiin kana nu deeggaruu dhufan kana hawaasni muslimaa ergaa kana dhagaa jiru bakka jirutti nu jabaachuu qabaa, kana bira nu dhaabbachuu qabaa, bakka kamittuu nu deeggaruu qabaa isa jedhudha kan dabarsuu barbaannu. Taansee immoo obboleewwan keenya nu ziyaaruu dhufan kanaaf immoo jazaa isaanii Rabbi jannataan haa kaffalu. Olaan muslimaa bakka jiru kamittuu immoo ziyaaraa godhee waan kana daawwatee deeggarsa adda addaa nu gochuu qabaa isa jedhu ergaa dabarfachuun barbaada. Hankanumaan gara Ustaaz Amaanitti sin deebisa. Haga sadarkaa ja'atti ijaaruudhaa fi gamoo kana maanni madda galiiti. Asirraa namni akka tajaajilamu yeroo hunda dhaabbanni musliimaa kadhataa akka hin taane
tajaajila sirraa galu masjiidas haa ta'u madrasaas haa ta'u miskiinota waan jirus galiina sirraa galu tajaajila akkasii akka kennuuf manni maree dhimmoota islaamummaa aanaa cooraa Sheekh Awwal faan jechuudha haala kanaan qabatanii jiru. Egaa kun fakkeenyummaa guddaadha. Fakkeenyummaa guddaadha hawaasa keenyaaf maayin dhaabbanni ofii akka inni of danda'u taasisuun ijaarsa kanarra jiru yeroo ammaa sadarkaa kolanii guutuutti kan jiran. Gireed biimii isaa fixaniiru. Gireed biimii fixanii amma kolanii dhaabuutti jiru. Kun waan nama gammachiisu. Magaalaa Cooraa bakka seenterii koomershaal eeriyaa bakka nigdiif baay'ee mijatudha. Bakki kun itti qophaa'e yeroo. Manni anis jarri kun haamlee jiraatu baay'ee natti tolee haala nama gammachiisuun kaka'umsi jarri qaban. Kanaan alatti ammas gamoo biraallee masjiiduma biratti bakka koomershaal eeriyaatti gamoo biraa jalqabanii jiru. Humnuma jaraatiin kan ijaaraa jiran jechuudha. Kun waan salphaa fakkeenyummaa guddaa gadi ta'eef daawwadhu namaan jedha haasa'i namaan jedha ala hojii kan argan. Egaa akkuma isiniif kaane kun immoo ijaarsa lammaffaa yeroo ammaa kana suuqii masjiidaa bakka bu'iinsi kennameefii jennaan bakka kanatti immoo ammas bulchiisni magaalaa bakka kana kenneefii jennaan bakka kanattis gamoo jammaranii gamoo mana mareetiin alatti kun immoo kanuma masjiidaa wal qabatu masjiida bukkee koo kanatti argama. Asittis eegalanii haala bareedaadhaan gamoo kana eegalanii jiru. Manni maree jara baay'ee kan na ajaa'ibe keessatti kan akka karaarraa goree jara dubbisu kan na taasise keessaa hamleen jara haala kanaan haala bareedaadhaan masjiida booddeetti kanatti argitan alhalkayrii tokko malee hawaasa magaalaaf aanaa cooraatiin ijaaramee kan ba'edha. Dabalataan akkuma gamoo ammaa ijaaran kunis gamoo biraati. Gamoo pilaastiriidha kun immoo. Asuma wal fuulleedha jechuudha lafa gamoo mana maree dhimmoota islaamaa aanaa cooraa wajjiniin wal fuulleetti kun naannoo masjiidaatti kan argamu. Kun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuuf kan galateeffatamu galatoomaa jechuun ni barbaanna. Guyyaa biraa garuu aanaan cooraa maal fakkaatti? Sochii jarritti jiran maal fakkaata? Piroojeektii akkamii qabanii jiru? Sheekonna keessaa kun akkamii kan jedhu sagantaa bal'aaf nama hawwatuun inshaallahu ta'ala aanaa kanatti deebinee kan isin biraan geenyu ta'a. Hagasitti garuu sochii akka kanaarra jiru jechuudha. Kun waa wa'ii caafii seerraa isin dhageessine isinitti agarsiisne malee sochii gurguddaadha kan jarri qabanii jiru. Asumaan immoo kan hin galateeffachuu barbaadu deemsa karaa keenya irratti miidiyaa barakaa obboleessa keenya Faa'iz yeroo ammaa sochootaa jiru kana nullee bira haa dhaabbannu haa gargaarru. Mucaan kun bakka hunda sochii islaamaa jiru hundatti volontariidhaan gargaarsaan yeroo hunda deeme ijtihaada mataa isaatiin hojjetu kan namni keenya immoo qabeenya isaa kana baay'ee hin beeku waan ta'eef miidiyaa barakaa kanallee bira dhaabbannee dargaggoonni keenya keessattuu gara kibba lixaa Jimmaa Buunoo iluudhaan wal qabatu mucaan kun baay'ee nu waliin dhamaa waan ta'eef atillee galatoomi inshaallah waan dandeenyu nu bira dhaabbannu inshaallah haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.